booddee jireenya gaa'elaa kana keessa jiraachuun barbaadu si wajjin. Jima si argeen beeku isatti baddee. Manni yeroo darbe si argine sii ta'e? Ta'ee jira. Kottu amma buna sii bitaa. Gargaran jira deemuu qaba. Kottu siin kennaanii buna sii bitee deebi'een. Wanta amma ta'e koo akka hin taaneef jedheen dhufee akkanasitti immoo. Isheen si dhiistee yoo deemte yoo akka isheen si dhiistee deemteetti hin yaadin. Akka waan ati tafteetti yaadi malee akka waan isheen si tafteetti hin yaadin nati. Ganamuma qabaa kee miti jechuudha namni kun sii galee. Utuu adda nageesseetti teessuudhees kan kee miti jechuudha namni kun silumati. Siluma kan kee miti waan taateef deemte malee isaa carraa miti. Kanaafuu yoo itti jabaachuu qabda tolee. Guyyaadhaan mana galtee kaayyo. Har'a kompiitarii kanaan fudhadha deem manatti galee urjii keenya. Mana si arguu keetii hedduun gammade garuu waliin turreen baay'inu har'a yoo nyaata ajajannee waliin turre maal si fakkaata yookiin mana dalaganna. Silaa yaadeen gaariidha ammoo kompiitara kana fudhadhee waan inni artikilii wayii barreesse fixuun narra jiru jira waan sanan deemee fixuu qaba. Hojii jechaa oota. Yeroo hunda yeroon qabdu hedduun aarsaa. Hojiin koo I'm really sorry about this garuu artikilii kana barreessee fixuun qaba. Kanaadhaan deebi'ee deemuun narra jira hoggana keenya sanas beektaa mataa nama dhukkubsa. I'm really sorry. I will make it up to you hojii keenya. Seetatee beeku. Waa'ee ayyaantu. Maal taate ayyaantu? Lakki omaayyuu taane engaddaa akka tasaa kaayyoo beellamee ba'eetanii iddoo tokkotti namaa wajjin argee ergasii dhiiga nama maali? Gurbaa tokko wajjiniin jabbii mahidhaa kutatte jedhi. Ayyu! Akkaan! Ayyu ta'u! Gottuma naammadhu ayyu. Nagaa kee? Ani illee bashannansiisuun dhufe na dursite ka. Maal waan bashannansiisaa dhawuri? Maal gammada waan ani sababa dhiyoo dhufe. Ani sababa dhiyoo dhufe galaa irra gaariidha. Ani illee taaka. Na. Jadi jemare fintana jirra songalu kararati arge. Iya.
birrii laadhee fi jennaan narraa fudhachuu dide. Hedduu yaaddoo jira fakkaata. Maal nyaata wayin moo maal bitiniif? Birrii yana jalaa dide nyaata fudhate jetteeti. An fudhatin soo. I know. Waan Jimmaa ilaalchisee waan akeekkachiisa waan sitti moo'ee tokko hin qabaa. Jimmaan dhiyeenya kana habilee fa'aa babbaate ganda keessa deddeemaa jedhanii xiqqoo irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Guddootti hin dhiyaatin meetumtu. Maali Jimmaan maal na godha jetteeti? Hiriyaa keenyaa miti na beekaa si beekaa maal na godha? I know nu beeka ammoo kanuma sitti muun barbaade maaliif akka habilee kana baatee deddeemu namni quba qabu hin jiru. So mee irraa of eeggachuun barbaachisaadha deema yaada. Bas deemuun qaba amma. Dhugumaan deemuuf? I really have to go. Deemee waan kana fixuu irra jira. Nyaata hojjechaa kan jiran miti nagartu. I'm sorry. Nyaata kana deebi'ee nyaadhaan illee galgala. Nyaadhaanis deebi'ee dhufe. I'm sorry. Wal arginaa booddee. I'll be back. Deemuun irra. Hello? Eura? Jimma? Maal taate? Suara nani? Kot. Ambulaansii waamuun irra jira. No, we have to get ambulaansii waamuun irra jira. Tamin bareedee jira. Ilaa ammati inni uftu taanaan naqee tokko barbaadadha nu maal goota. Inni dubbii kiyyaan naqee. Nallee silaatiin beektu. Angaruu sirba marra hin caffalamaa. I have to call a police. No. Police waamuun irra jira. Hayyee ambulaansii yaam. Maalifi? You bleeding? Urji waama? Please. Hold on. Urji. Hello? Urji? Maalo please daddafiitii kottu please. Jimmaan rakkina hamaa keessa jira nama waraanini. Mana koo keessa jira amma. Please kottu amma kottu.
Ayya deemu qabda. Atoo. Maali qophaa'eera no isheetu na gugguba. Mana guggubdeen siin jedha. Mana guggubdeen siin jedha. Ayya kun maala no qophaa'e kun ishee kereen jira. Atis moo? Atoo achumatti si arga. Jadi nagaa. Bond! Mana nak ketinggalan juga mal ya wak. Mal nanti dia dubartii kana. Hah? Bond! Na geessu sila. Mal nanti dia. Jimma, kanaafi kanin karaarraa galii manatti ol deebii na bira jiraatu baramee qasitiin qaaba'e. Ati amma it's I knew this was coming. It is amma it's too late to chat people diramee jira. He can't understand. I'm Just kinda- go out, nigga. I'm sorry. He's in a stable condition, but you have to take him to the hospital. He refused. You have to call ambulance. It doesn't matter. He's gonna die here, and you don't want that, do you? No. So you have to take him to the hospital. Baay'ee nama gaddisiisan dide wanti hedduu nama cinqaayaki. I know. Huh? I know, but you have to take him. I'm really worried about it. You do have to take him though. Amma turtamooti xiqqoose I'm not gonna stay. I came from work. Hojii raan dhufe deebiin qaba. xiqqoo ture maan. No, deebiin qaba amma. I'll turn danda'u. And I'm gonna come and pick up my stuff. Meeshaa kee dhufeetiin fudhadha. This week. Maalor is this the right time to talk about that? No, but I'm gonna come just to let you know. Sumaafib sufinje. So make sure you take care of him for now, and make sure you take him to the hospital. If you don't do, anatu bilbila ambulance and police. I'll try to convince him. Yeah, make sure you do. All right. It doesn't matter whether he wants it or not. You have to take him to the hospital. All right. Unless you want him to die. Okay.